Yoya, nagaan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Dr. Naafiyaa Geetudha. Odeeffannoo fayyaa mana keessan teessanii gatii kaarrii tokko faliin bilisaan kan itti argattan YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Naafiyaa Geetudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan walii ilaallu almost namoonni hedduun rakkoo isaan qaban. Rakkoo namoonni hedduun qaban kan ta'e waa'ee dhukkubbii dugdaati. Dhukkubbiin dugdaa maali? Dhukkubbii dugdaa maaltu namatti fida? Akkamitti ofirraa ittisuun danda'ama? Yaalli isaa maal fakkaata kan jedhu gabaabsinee walii ilaaluudhaaf yaada jechuudha. Namoonni subscribe godhanii jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee dhukkubbii dugdaatu naasiin dura mee dugdi keenya maalirraa ijaarame yookiin immoo structuring yookiin caasaan naannoo dugda keenyatti maxxananii argaman maal fakkaatu kan jedhu walii ilaallu. Akkuma beekamu dugdi keenya egaa mormaa jalqabee yeroo baay'ee nama dugda yeroo jennu keessattuu lafeen dogoggoruu dugdaa asirra mormaa jalqabee hanga sadarkaa gadiitti jechuudha kan jirudha. Naannoo sana maaltu jira kan jedhu immoo ispeeshaalii dugda keenya keessa maaltu jira. Namoonni baay'een dhukkubbii dugdaa yoo qabaatan kalee kun dhukkuba jedhanii associate godhu. Dhugaadhaa dhukkubni kalee ispeeshaalii cirrachi kalee infekshinii kalee dhukkubbii gara dugdaa gara cinaachaa fiduu danda'a. Garuu dhukkubbii dugdaa namoonni baay'een dhukkubsatu dugda koo nacite. Dugda koo keessa gobaatu na keessa jira. Dugda koo eeboo isaadhaan fudhatee na waraana jedhu. Dugdi koo nacite namoonni baay'een yeroo isaan keessattuu namoonni gurguddaa yeroo isaan kompileen godhan jechuudha. Mee dugda keenya kana keessa maaltu jira jalqaba irratti? Akkuma argitanii dugda keenya keessa kan jiran keessaa tokko lafee dogoggoruu dugdaa yookiin vertebral column kan jennu kan jennu lafeewwan dogoggoruu dugdaa argaa jirtu waan inni fakkaatu qaama qaba. Lafeewwan dogoggoruu dugdaa kunniin walirra tatta'anii akka isaan walirra tatta'anitti argamu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii lafeewwan dogoggoruu dugdaa kun gubbaarraa jalqabeeti hanga asitti hanga naannoo hudduu teessumaatti. Lafeewwan dogoggoruu dugdaa kun lafeewwan dogoggoruu dugdaa kun walirra ta'anii jiru. Akkuma argitanii kana qofa osoo hin taane lafeewwan dogoggoruu dugdaa kun immoo bakkatti kan qabee argamu immoo maalla? Lafeen dogoggoruu kun yommuu walirra tattaa'utti gidduu isaa qaawwi ni jira. Akkuma argaa jirtanii qaawwi gidduu isaa kan jiru kana keessa maaltu jira? Qaawwi gidduu isaa jiru kana keessa narviin sirna wiirtuu guddichi spinal cord kan jennu keessa deema jechuudha. Narviin qaamni keenya harki keenya kun akka ajajamuuf miilli keenya akka ajajamuuf qaamoleen keessa akka ajajaniif kan deemu narviiwwan guddichi spinal cord kan jedhamu gidduu deema jechuudha. Lafeen dogoggoruu dugdaa kun akkuma argaa jirtanii narvii kan argaa jirtu maal akka fakkaatu narviiwwan yookiin immoo lafeewwan dogoggoruu dugdaa kun immoo lafeen tokko yommuu walirra taa'u walirra eega waan ta'eef lafee kana gidduu immoo kan irra taa'u diskiin jira. Diskiin lafeen irra taa'u jechuudha. Lafee tokko gidduu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Fuuldura isaatiin akkuma argitan gidduu isaa immoo maaltu deemaa jira? Gara qaawwa isaatiin narviitu deemaa jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa kan argamu maal akkuma jalqaba irratti jechuudhaaf yaadne jalqaba irratti kan argamu lafee dogoggoruu dugdaa spinal cord immoo narviin ni jira jechuudha. Hubadhaa lafeewwan kunniin immoo poosterii isaanii akka isaan sirraanii ta'an gochuudhaaf immoo akka isaan maxxananii ta'an gochuudhaaf ligaament kan jennu akkuma argaa jirtanii ligaamentiin guddichi kan hidhee argamu ni argama. Dabalataan immoo ligaamentii qofa osoo hin taane naannoo sanatti immoo maashaawwan ispeeshaalii maashaan dugdi keenya akka barbaade akka socho'u godhan yoo gajjannee waa kaasuudhaaf akka nuti gajjannu kan godhu ol jennu kan godhu sosochoonu kan godhu maashaan guddichi lafee walitti maxxansiisu immoo jira. Lafee maashaan jechuudha. Hubadhaa maashaan jira, ligaament kan jennu ribuun jira, narviin jira, akkasumas immoo diskiin kan gidduu ta'an jiru jechuudha. Diskiiwwan akkuma argitan ligaamentii argitaniitu maslii maashaawwan kunniin jechuudha. Akkasumas immoo narviin gidduu boboo jira. Akkuma argitan maashaan kun sosochoosuudhaaf gargaara jechuudha. Asiif achi bitaatti mirgaatti yoo socho'uu barbaanne jechuudha. Kanatu gargaara. Kana qofa osoo hin taane naannoo sanatti immoo fakkeenyaaf gara dudduubaatiin kaleen gara bitaan mirgaatiin ni argama. Keessatti immoo orgaanonni yookiin immoo caasaan qaamaa gara keessaatti argaman ni jiru jechuudha. Mee gabaabadhumatti erga kana haasofneeti wantoonni naannoo sanatti argaman gogaallee dabalatee erga barreetii dhukkubbii dugdaa maaltu fida kan jedhu tilmaamuun nu rakkisu jechuudha. Dhukkubbii dugdaa wantoonni fidan baay'eedha. Tokkoffaan maashaan garmalee kottoonfachuuf ifamuu irraa kan ka'e ispeeshaalii
muscle spasm kan jennu yookiin immoo maashaan diriiruu yookiin garmalee kottoonfachuuf diriiruurraa kan ka'e ni dhufa. Maashaan argitan kun maashaan diimaan kuni maashaadha. Kana jechuun xuuncaa kan jennu maashaadha jechuudha. Maashaan wantoonni maashaan kun garmalee akka harkifamanii fi garmalee akka isaan dhiibbaan irra ga'u godhaman maal godhu dhukkubbii dugdaa fiduu danda'u jechuudha. Haala teessuma keenyaa fakkeenyaaf amma wantoota ba'aa ulfaataa baachuu yeroo teenyullee haalli teenyeetti waa fayyadamu fakkeenyaaf amma kompiitara gaafa ilaallu akkasiin ta'ee namoonni baay'een akkanatti ta'anii kompiitara fayyadamu akkasiin dubbisu yeroo kana pireesharii guddaa irratti appilaayi godhaa jira waan ta'eef maal ta'an lafeewwan gidduu walitti ta'anii sun sigigaachaa deema akkasumas immoo maashaan sun akkas baay'ee harkifamaa deemaa jechuudha. Yeroo kana maashaan kun streen ta'e dhukkubbiin dugdaa namatti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf namoonni baay'een akkas dhugaanii dubbisaa walanii ta'anii jiru. Dabalataan shufeerota yeroo dheeraadhaaf ta'aa turan yeroo dheeraaf bakka tokko ta'aa turuudhaa fi bakka tokko dhaabbachaa turuun mataan isaanii pireeshariin yookiin immoo dhiibbaan guddaan namni tokko yeroo dhaabbatu yookiin yeroo ta'aa turu pireeshariin guddaan waan irra jiruu fi asii gad wal dhiiba jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e dhukkubbiin maashaa dhukkubbiin dugdaa itti dhaga'amuu danda'a. Yeroo konkolaataa oofan mataas akkamitti ooftu? Namoonni tokko konkolaataa akkasiin kan oofan jiru akkanatti jechuudha. Kun mataan isaallee riskii mataa isaa qaba jechuudha. Dabalataan yeroo mateenya dubbisnu mataa isaallee haala dubbisa keenyaa akkas ta'a. Namoonni baay'een akkasiin dubbisu. Fakkeenyaaf akkanatti qat straight teessanii dubbisuu qabu jechuudha. Yeroo straight ta'u straight allaayee bitee jira straight waan ta'eef dhukkubbiin dugdaa namatti hin dhaga'amu jechuudha. Garuu yeroo akka ta'u maashaan sun garmalee akka kottoonfatu diriiru godha jechuudha. So haalli ciisicha keenyaallee fakkeenyaaf namni tokko yeroo ciisu firaashii mijataa hin taaneef irra ciisa yoo ta'e wal qixxaataa miti yoo ta'e yookiin boraatiin ispeeshaalii boraatii guddaa fayyadamu yoo ta'e morma isaanii dhukkuba yeroo baay'ee hanga sadarkaa dugdaatti dhukkubuu danda'a namoota baay'ee jechuudha. So wantoonni kun wantoonni maashaawwan akka isaan diriiraniif waan godhan. Dabalataan rakkoon lafeen jira sin jedhan lafee kanarra rakkoo yoo ga'e cabuu lafee ta'uu danda'a, TB lafee dogoggoruu dugdaa ta'uu danda'a, dhahicha ta'uu danda'a, sinii galamti dhahicha ta'uu danda'a. Dabalataan immoo sigigaachuu diskii. Mee sigigaachuu diskii jechuun maal jechuudha? Sigigaachuu diskii jechuun maal jechuudha? Akkuma isinitti mee lafeewwan dogoggoruu dugdaa kun walirra jiru isaan gidduu diskiin jira jechuudha. So diskiin yeroo sigigaatu የዲስክ መንሸራተት ነው ማለት ነው አፋን አማርኛፋትኒ ዲስክ ፕሮላፕስ እንደጀዳ አኩማ አርጋ ጅርተኒ ሰበብ ገራገራ እንግንጊ ሶቺ ጋር መሌስ ተወደንዳ ዲስኪንግ ዱሳኔ ጅሮ ኪኒሞ ስፔሻሊ ዲበቻ ደቤቱ ነርቪ አኩማ አርገታን ከነ ነርቪ ዲማሱ ኬሳ ዲግዱ ዳይሞን ነካ ዲበቱ ነርቪ ሰነት ቡደንዳ ነርቪ ጉድቻ ከነተ ይችላል የሮ ከነተ ማላ ነርቪ ሰነት ይሮቡ ፔኒ ኩቢና ማላ akkanamatti dhaga'amu godha jechuudha. Special disking tokko boorsu gigaatu. Dhukkubbii dugdaa gar malee akkasumas immoo hanga sadarkaa miillaatti maaliif narviin guddichi argitan kuni narviin guddichi kunniin hanga sadarkaa gaditti gadi bu'a. Special akkuma argitan caasaan isaa maalla deemee miilla keenya gara bitaatiif miilla keenya mirgaallee narveet godha jechuudha. Kanaaf miirri adooddii dhukkubbiin gubaatiin namatti dhaga'amuu danda'a. Miira gubaatiif adooddii miilla keessa sochoosuu sirrakkisuu akkasumas immoo dhukkubbii dugdaa gar malee sitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kun yeroo diskiin sigigaatu jechuudha. Mallattoo isaa keessaa tokko. Kanaaf rakkoo kun illee ta'uu danda'a dhukkubbii dugdaa fiduu kan danda'u. Dabalataan rakkoon narvii irratti balaan garaagaraa yoo geesse spinal cord irra jechuudha. Dhiitii garaagaraa naannoo sana yoo jiraate dhibee kanas fiduu danda'a jechuudha. Isin galee miti. Ispeeshaalii immoo namoonni baay'een kalee wajjin assosiyeet gochuu qaban. Kalee kunnaan dhukkubaa yeroo isaanii dhukkubeenna. Kaleen gara kana ispeeshaalii flank kan jennu gara dudduubaa kanaanii bakka harki kiyya argitan kana dhukkubbiin sitti dhaga'amuu danda'a. Ispeeshaalii namni cirracha kalee qabu tokko yookiin infekshinii kalee qabu flank pain kan jennu yookiin immoo dhukkubbii naannoo mudhii kanaatti dhaga'amuu danda'a. Mallattoowwan dabalataa kanneen biraa funcaan yeroo funcaan gubuu, funcaan amma funceessisuu, bifti funcaan isaanii jijjiiramuu fi kana fakkaatu mallattoo akkasii qabaachuu danda'a. So kanaaf dhukkubbii dugdaa kan fidu keessaa tokko maalla sigigaachuu diskii jechuudha. Sigigaachuun diskii dhukkubbii dugdaa fiduu danda'a jechuudha. Dabalataan immoo ispeeshaalii ammas infekshinii naannoo dugdaa sana fa'aa jiraatillee infekshiniiwwan kunniin dhibee kana fiduu danda'u. Wantoonni maashaan pireesharii guddaa irra oolan yookiin immoo maashaawwan naannoo dugdaatti yookiin immoo ribuu sana garmalee diriirsanii fi kottoonfachiisan fakkeenyaaf siimpilii dubartoonni kophee hiilii dheeraa yeroo dheeraa yommuu isaan kaatanii turanii poosterii isaanii akkam godhaa poosterii isaanii akkas godha. So dhiibbaa guddaa irraan godhadha dhukkubbii dugdaatti dhaga'amuu danda'a.
Walumatti wantoonni dhukkubbii dugdaa fidan rakkoowwan caasaa narvii keessoo ta'uu danda'a, sigigaachuu diskii ta'uu danda'a, rakkoo lafee ta'uu danda'a, rakkoo maashaa naannoo sana jiru ta'uu danda'a. Akkasumas immoo kottoonfachuuf dhibamuu maashaa yookiin immoo muscle spasm kan jennu kunniin rakkoo kana fiduu danda'u jechuudha. Haala teessuma keenyaa, haala ciisicha keenyaa, haala itti fayyadama kompiitaraa, haala itti konkolaataa konkolaachifnu, haala akkaataa nuti ciisnu mataan isaallee maatar godha jechuudha. Kanaaf rakkoo kanarraa kan ka'e dhukkubbiin dugdaa dhufuu danda'a. So dhukkubbii dugdaa ofirraa ittisuu fi wantoota amma jenne kanneen gochuun ispeeshaalii wantoota garmalee ulfaataa ta'an kaasuu dhiisuu, haala ciisicha keenyaa mijeeffachuu, ispeeshaalii boraatii baay'ee ol kaasee yoo hin taane boraatii mijataa ta'e fayyadamu, yeroo dheeraa bakka tokko taa'aa turuu dhiisuu, ispeeshaalii xiqqoo teessanii gidduutti immoo waggootanii deddeemtanii deebi'uu, haala itti fayyadama kompiitaraa fi haala itti konkolaachisnu sirreeffachuu, ispeeshaalii straight taanee bifa kanaan teenyee keessattuu namoonni biiroo garaagaraa keessa teessanii hojjetan yookiin yeroo dheeraa bakka tokko teessan treeningii kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan ispeeshaalii haala kanaan straight taatanii teessanii akkuma suuraa irratti argaa jirtan inni sirriin kanadha jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. So inni kan biraan dhukkubbiin dugdaa garmalee yoo isin mudate maal gochuu qabdu eksarsaayisiidha. Sochii qaamaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Sochii qaamaa akkamiiti kan jedhu immoo ispeeshaalii sochii qaamaa align diriirsu ispeeshaalii kan maslii irraa yookiin immoo kottoonfachuuf diriiruu maashaa waliirraa kan dhufe haala kamiin tiriit gochuun danda'ama kan jedhu ciistanii akkuma argaa jirtan ka'uu bifa kanaan log akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan jechuudha. Mechanism kan jennu kan bifa kanaan akkuma argitan maal ta'a ispeeshaalii diskiin tokko yeroo xiqqoo sigigaatu gara keessaatti align gochuu yookiin immoo deebisuu danda'a jedha. Akkuma argaa jirtan ol ka'ee stretch godhaa jira. Maslii baay'ee yookiin immoo maashaawwan baay'ee kottoonfata kana stretch godhaa jira waan ta'eef akkuma argaa jirtan sochii qaamaa kan argaa jirtu deebi'aa jira. Look. So exercising align gochuutu yookiin immoo diriirsuu keessatti yookiin immoo ispeeshaalii lafee dugdaa keenya kan argaa jirtu akkuma argaa jirtan kana gahee guddaa akka taphatu ispeeshaalii look maashaawwan naannoo garaa jiranii fi naannoo dugdaa jiran kanneen deemuudhaaf yookiin immoo hojii garaa garaa hojjechuudhaaf gajjannee ol godhaaf nu gargaaran kanneen diriirsuu keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. So sochii qaamaa eksarsaayisii suuraa irratti argitan kana kanneen gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan immoo relax gochuu ispeeshaalii relaxation technique kan jennu jira. Qilleensa gara keessaatti fudhataa diriirfatanii ta'anii baasuu relax gochuunis namoota baay'eedhaa fi recommend hin taane jechuudha. Baay'ee like relaxation technique breathing exercise fakkeenyaaf amma qilleensa keessatti fudhataa baasuu jechuudha. So haala kanaan sammuu keenya oksijiinii gahaa akka argatu pain relief gochuu danda'a jechuudha. Bifa kanaatiin kan biraa ispeeshaalii diskiiwwan kunniin yeroo garmalee sigigaatanii dhukkubbiin amma adoodduun garmalee dhukkubbiin garmalee yeroo namatti dhagahamu qorichoonni kennaman jiru. Qorichoonni narviidhaaf kennamanis jiru. Akkasumas immoo hamaa ta'eedhaan namoonni tokko hanga miila isaanii paaralaayiz gochuutti ga'uu danda'a. Miila isaanii sochoosuu dadhabuu danda'u. Maaliifidha? Narviin maashaan keenya akka kottoonfatuuf diriiru godhu yoo miidhame sadarkaa kanarraan ga'uu danda'a jechuudha. So kanaafi maal ta'a jechuudha yeroo kana namni yaaliin hanga sadarkaa baqaqsanii yaalutti ga'uullee danda'a jechuudha. Ispeeshaalii fiiziyooteraappii illee kennamuufii danda'a. Yaaliin wageesha kan jedhamu fiiziyooteraappii illee yaalamuu danda'a. Dabalataan immoo ispeeshaalii namoonni hirriba gahaa rafuun illee baay'ee barbaachisaadha. Maashaan keenya qaamni keenyas boqochuu barbaachisa waan ta'eef. Dabalataan immoo dhukkubbii dugdaa immoo dibatoonni garaa garaa jiru. Miira dhukkubbii dugdaa hir'isuudhaaf dibatoonni dibataman jiru. Isaan kanneen illee fayyadamuudha. Bishaan ho'aa immoo erbee yookiin immoo carqiitti cuubanii ciisanii dugda keessanirra bishaan ho'aa sana godhachuun yookiin immoo carqii sanarra kaa'uun illee amma tokko relief gochuu danda'a dhukkubbii dugdaa yeroodhaan dhufu. Sochii qaamaa gochuu wantoota namatti fiduu danda'an haala teessuma keenyaa, haala dhaabbii keenyaa, haala ciisicha keenyaa kanneen sirreeffachuudhaan qorichoota immoo ispeeshaalii mana yaalaa immoo dhufanii wantoonni akka adooddii miila adooduu, dhukkubbiin mudhii gadii akkasumas immoo dhukkubbiin dugdaa garmalee sitti dhaga'amuutis qorannoowwan garaa garaa hin godhamu. Qorannoowwan raajii fi MRI kan jennu biyya keenya keessa jiru waan ta'eef dhuftanis qorannoo gootanii yaalii dabalataa argachuunis hin danda'ama jechuudha. Kanaaf
dhukkubbiin dugdaa gabaabadhumatti bifa kanaan maneef gochuun hin danda'ama yookiin immoo yaaluu hin danda'ama. Wantoota sirriitti fiduu danda'an irraa of eeggachuudhaan bifa kanaan kontirool gochuu hin dandeessin jechuun barbaada. Yeroo dabalataa yoo qabaatan akkasumas immoo qaamaan dhuftanii haasofsiisuu barbaadan teessoon keenya magaalaa Finfinnee Masqal Flower hoteela Naaziraa fuuldura lakkoofsi bilbila keenya 9910 20 hanga xumuraatti waliin turtanii waan dubbistaniif guddaa galatooma fayyaa nagaa.